Bineeksi amma kamiyyuu yoo sitti madaqeyyuu amala bineensummaa isaa gadi hin dhiisu. Bineensi bineensuma keessisa jechuudha. Guyyaa tokko yoo beela'ee amala sitti jijjiirratee si liqibsuu si nyaachuutii danda'a jechuudha. Deebi'ee anguma kamiyyuu yoo gaarii gooteefillee yoo tolchitellee yoo nyaachiftee obaastee du'a oolchitellee amala isaati waan ta'eef guyyaa tokko sitti jijjiirramee too'ii si nyaachuusaa hin oolu waan ta'eef rabbi irraa nama haa eegu siniin jedha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa siniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin haa galatu jechaati. Akkuma micayyoo suura ishiit irratti argaa jirtan kana jechuudha. Akkuma kiyyaa fi akka keessanii biyya abbaa ishiit irraa baatee dalagachuudhaaf gara biyya Arabaa dhuftee jirti. Haa ta'u iyyuu malee yeroo ammaa kanatti jireenyi beektanii nama hundaa fi akka tokkotti milkaa'u isa tokkoof yoo milkaa'ee isa tokko immoo hin boocisaa tokko yoo gammachiise akkasuma immoo tokko yoo fayyaa ta'e inni tokko immoo dhukkubsataa ta'e biyya lafaa kanarratti jireenyi buraan burreedha siniin jedha obboloota koo. Kanaafiyyuu addunyaan kun qoromsaan guutuudha jechuudha. Mucayyoon kun hojjedhee of jijjiiraa maatii koo jijjiira jettee kaayyoo malee namni mana ba'ee hin deemu waan ta'eef baatee dhuftee mana madaamii keessaa ji'oota 4 turte jechuudha. Biyyarraa dhuftee hin beektu yeroo ammaa kana keessatti biyyarraa dhufuun akkam akka ulfaatu forososiisaa wantoonni tokko tokko bakka paaspoortii haareffachuu paaspoortii baafachuu akkasuma immoo paaspoortii kanayyuu baafachuudhaaf hedduu tokko cima siniin jedha. Waraqaa gandarraa jechuudha. Waraqaa gosa meeqa baaftetti haana hidhattee too'i paaspoortii baafattuu duratti warri jalee qaba duraa deemu paaspoortiin akka kanatti waan akkas badaa nama rakkisu miti siniin jedha. Forososiisaa waraqaa eenyummaa qofa qabattee dhattee baafachuuti dandeessa siniin jedha. Hamma garuu akkas miti birriin kaffalanii dhufanillee dachaa hedduudhaanii dabalee jira siniin jedha. Gara 100,000 waan ta'eeti namni takkittiin shamarran biyya Arabaa dhufuudhaaf siniin jedha. Isayyuu haaraa otoo hin taane namni duraan as ture siniin jedha. Maal jechuu barbaaddee naan jechuuti dandeessu. Obboleettiin kun egaa dhuftee ji'a 4 keessatti jechuudha mana madaamii keessa galtee madaamii ishiitiin na dhukkubaa gaafa ishiin jetteeni guyyaa 2 ciifte jechuudha. Walitti fuftee guyyaa 2 gaafa ishiin ciiftu madaamiin kun maal gootii tikkeetti siikuta jetteeni tikkeetti siikuta naan jennaanani tikkeetti naan kutiin hojjechuuti barbaada. Dhukkubni koollee na dhiisuuti danda'a waan ta'eef adaraa keenan galchiin biyyatti jedheeni jette mucayyoon kun. Kanan dhufee reefuun dhufee hojjechuu barbaada. Amma kanattanii ammatti galuudhaaf karoora siin qabu galuu siin barbaadu adaraa kee jennaan madaam ishii indiddee guyyaa 2 keessatti jechuudha kan ishiin tikkeetti kuttee fi gara Itoophiyaatti ergite siniin jedha. Egaa obboloota koo maal siniin jechuuti barbaade nuti gola namaa kana keessa amma jiraannutti sa'aatii keenya eegnee nyaata keenya hin nyaannu jechuudha. Ijoollonni hedduun dhiigni isaanii gadi bu'uurraan kan ka'e dhiiga dhabanii dhaabachuu dadhabanii lafa deemanitti shintibeetii otoo dhiqaa jiranii otoo shintibeetii seenaa jiranii otoo ergamanii kushiinaa keessa dhaabatanii mormi isaanii jala deebi'ee of dadhabanii dhaabachuu yeroo isaan kufanii achumaan lubbuu isaanii dhabaa jirrutu jira waan ta'eef obboloota koo of eeggannoo akka taasiftanii fi yeroo hundumayyuu jechuudha sa'aatii nyaata keessanii hanga kamiyyuu hojii yoo isinitti baay'ate waanuma kam dhiisatoo namni nyaata malee jiraachuuti hin danda'u waan ta'eef nyaata keessa sa'aatii misaa sa'aatii qursii keessanii eeggadhaatoo nyaadhatoo hojii keessan hojjedhaa malee garaa keessan duwwaa gaafa hojjettanii akkuma jechuudha. Amma madaamiin kun mucayyoo kana hin jaalatti garuu ishiin dhukkubsattee guyyaa 2 ciifuunani gara biyya ishiitti ergite maaliif ishiin hojjettuu barbaadde birri ishiitiin fudhachuutii dandeessi jechuudha. Garuu mucayyoon kun gara biyyaatti galtee kisaaraa meeqa kasaarte jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf yoodhuma yaallamtee asan deebi'attee birrii meeqa baaste akkasuma immoo birrii kana yeroo ammaa kanatti hin beektu jireenya biyya keessaa maatiin eessaa fidanii kennuufi danda'u jettanii yaaddu yookaan liqeeffatanii yookaan immoo qotiyyoo takkitti qabanii qambararraa hiikanii gurguranii fi biyya Arabaa kanatti obboleettii kana erguuti
danda'u jechuudha. Haa ta'u malee obboleettiin kun hin milkoofne isa baate sana harka ishii duwwaa gara biyyaatti galtee jirti. Obboleettii keenya waaqayyoo fayyaa ishii guututti ishii haa deebisu jechaati. Egaa obboloota koo jara wajjin jiraannu wajjin hanguma kamiiyyuu walii galtee qabna yoo ta'eyyuu bakka jaalalli gidduu keenya jira yoo ta'eyyuu guyyaa tokko deebi'anii nutti jijjiiramuu danda'u waan ta'eef adaraa keessanii of eeggannoo taasisaa isiniin jedha obboloota koo. Birrii keessanillee irra hin tursina. Akkasuma immoo bakka nyaata keessanillee yeroo isaa eegatoo yeroo isaatitti nyaata keessan nyaadhadha. Waaqayyoo inni nagaan biyya keenyarraa nu baase immoo deebisee hunduma keenya iyyuu nagaan nu haa galchu isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf of eeggannoo adaraa akka taasistanii miidhamni obboloota keenyarra ga'aa jiru. Maaliif gaafa miidhamni dhufee nurra ga'e achi keessatti kufnee bo'urra har'a jechuudha otoo gochuutii dandeenyu otoo of eeggachuu dandeenyu otoo nyaata hojjetachuu dandeenyu of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha obboloota koo. Maaliif jarri ofiidha godhanii nyaadhu isiniin jedhani namni immoo midhaan malee jiraachuu hin danda'u. Akkuma konkolaataan beenzila malee jiraachuutii hin dandeenye. Kanaaf dhukkubni akka dhukkuba garaachaa dhukkuba congaarraa dhukkubni garagaraa jechuudha karaa nyaata kanaatiin dhabuudhaan isinirra ga'uutii danda'a isiniin jedha. Kanaaf iyyuu baay'isaatoo of eeggannoo taasisaa isiniin jedha obboloota koo. Yaadaaf karoora keessan hunduma isaayyuu waaqayyoo galmaa sinaa ga'u. Biyya ofii galuun gaariidha garuu akka tasaa jechuudha otoo itti yaadin gara biyyaatti deebi'uunis gaarii miti isiniin jedha. Namni kamiyyuu karoora qaba karoora mataa isaatiin deema calliseetuma gaafa immoo karoora malee galu gaafa karoora malee ba'u hedduu ulfaata isiniin jedha sammuu namaatti illee obboloota koo. Kanaaf iyyuu waaqayyo hunduma keenya nagaatti eegee biyya keenyatti fayyaa guutuudhaan gallee akka hojjetannee biyya abbaa keenya keessatti jiraachuu akka dandeenyu rabbi nu haa gargaaru isiniin jedha obboloota koo. Viidiyoo mucayyoo kana hedduu tokko na gaddisiise isiniin jedha. Maaliif mucayyoon kun ji'a 4 gidduutti birriidhuma maallaqa namoota ishirra jiruyyuu baastetoo hin xumurtu jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo adaraa keessan of eeggannoo taasisaa. Akkasuma immoo maallaqa keessanillee daftanii gara biyyaatti of harkaa badduu baastanii hin ergina. Biyya namaa keessatti wanta isin mudatu hin beekta waan ta'eef rakkinni tokko yoo isinirra ga'e ofii keessanillee tikkeettii murattanii gara biyya abbaa keessanitti galuutii dandeessu waan ta'eef akka kanatti of qoxxobaa isiniin jedha obboloota koo. Yaadni fi gaaffii yoo jiraate koomentii godhaadha. Akkasuma immoo haaraa kan dhuftanillee subscribe gochuudhaan like share gochuudhaan na jajjabeessuutii hin dagatina.